Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtuun ilmaan Oromoo hundi keessan kan addunyaa kanarratti argamtan isiniin jedha. Bagna gajiraattan aanaa jiraatu isiniin jedha. Hordoftoota maatii kootii chaanaalii kiyyatti warra dabalamtanis kan dabalaminis gara kootti akka dabalamtan waamicha isiniif galee jira. Anaa dhufuu gageen galftan isiniin jedha. Kan dhufnes akka dhuftanii subscribe nuuf gootan subscribe like share akka nuuf gootan isiniin jenna. Maatii akka nuuf taatan kabajaan isin gaafanna. Bagana gajiraattan isiniin jedha. Yaada qabnus waliif qoodaa jenna. Rabbiin warra mana hidhaa keessa jiru kasuu daragaa keessa jiru sanillee rakkataa hunda rabbiin rakkoo haa baasuu biyya teenyaafis nagaa rabbiin nuuf haa buusu isiniin jedha. Yaada qabnus waliin qoodannaa jireenya jechuun waan keessa dabarrees waan ganaa fuulduraa nuuf dhufuufis kan rabbiitti itti yaada rabbii gadis waan keessa jirus nus waliin yaada walirraa nama qoodannu taana inshaallah isiniin jedha. Gara maatii kootiin adda balamtan akka maatiin haftaatan akka nu jajjabeessitan nutis akka wal jajjabeessinu anis cinaa isin dhaabadhee isinis cinaa dhaabattanii akka wal jajjabeessinu kabajaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Maatii koos nuuf ta'an dabalamaa isiniin jedha kabajaadhaan. Akkasumas warroonni maatii kanaaf chaanaala kanaaf haarawaa taatanis laalcha subscribe nu gootanii like nuuf gootanii viidiyoo gadhiifamus kabooda gadhiifamus kan maatis like nu gootanii share nu gootanii akka nu bira dhaabattanii maatii walii taanu waan barumsa waan beennu walirraa qoodamna waan hin beekinis wal barsiifna kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa isiniin jedha. Hunda keessanuu kan rabbiif jecha isin jaaladhu kan waliin beennis kan waliin beennis wal beenus dhuftanii akka nuuf dabalamtanii maatii nuuf taatanii kabajaadhaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtanis rabbiin hidhamtoota keenyas dhibamaa keenyas rabbiin nuuf haa fayyisu. Bakka jirru rabbiin biyya namaa keessa jireenya baqaa kana keessaa nu baasee biyya teenya nu haa gammachiisu isiniin jedha. Yaada qabnus walirraa qoodamna isiniin jedha. Kabajaadhaan isin gaafadhaa gara maatii kiyyaatti dabalamtanii akka wal jajjabeessinu subscribe nu godha like share nu godha isiniin jedha. Kabajaadhaan jaalalaan mana kiyya warra dhuftanis warra dhufinis akka dhuftanis subscribe share nu gootan isiniin jedha. Waan beennus walirraa baranna waan hin beeknis wal barsiifnaanis isinirraa wanti baradhu ni jira. Akka nu cinaa dhaabattanii jajjabeessitanii warra natti makaminis warri gara chaanaala kiyyaan dhufinis akka nu dhuftanii kabajaadhaan isin gaafadha. Lammiiwwan koo hundi keessanuu bakka jirtanii nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Jireenya mana ormaa jirtan keessattis rabbiin isin bira haa jiraatu. Dadhabbii isin qabdanis rabbiin keessaa isin baasee hara isin dhaabafachiisu isiniin jedha. Obboleewwan koo lammiiwwan koo bakka jirtanii rabbiin isin bira haa jiraatu. Yaa of qofaa bichaa osoo hin taane kabiraatiifis yoo nama hundaafuu nagaa hawwaniitiin jedhanii rabbiin hunda kennaaf. Tokkoofis du'aa godhanii kaaniifis yoo dhiisan hunda keenya mara keenyaaf yoo du'aa kadhatanii yaa rabbiinis namaaf dhagaa. Rabbiin bakka jirrutti nu haatissoo biyya jirroonis jaalala waliif nu kennee nama garaa namaaf jabaatus walii nu haa laaffisoo isiniin jedha. Maatii kootis dabalamtanii akka maatii naaf taatan isiniin jedha. Kabajaan isin gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa Birhaamanii rabbii isinirra haa jiraatu bakka jirtanitti. Hordoftoota maatii kootii gara kootti subscribe naaf godha like share godha nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadha kabajaadhaan isin gaafadha. Assalaamu alaikum.